Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam hordoftoota fi daawwattoota peejii Kamaal Aappii nageenyi keessan badhaadha. Ani nagaa kooti alhamdulillah. Har'a viidiyoota kana keessatti waan babbareeda lama takka isiniif qabadhee dhiyaadheera siitingii WhatsApp irraa jechuudha. Isa barnoota kanatti osoo hin seenin dura warri hanga har'aatti chaanal YouTube kiyya subscribing goone akka subscribe gootan isin gaafadha. Kana gochuudhaaf YouTube keessan irra seentu san booda iddoo search irratti Kamaal Aappii jettanii haala kanaan ni barreessitu. Kana booda isa jalqabaa kana jechuudha. Isa kana irratti ni cuqaastu. Kanaan booda subscribe jettu tana irratti al tokko qofa ni cuqaastu. Kana booda wagguu ani viidiyoo takka gadi dhiise akkuma ani gadi dhiiseen hoggasuma akka isin bira dhufu yoo barbaadan mallattoo alarmii kana irratti al tokko cuqaasuudhaan notifiikeeshinii akka isin bira dhufu gochuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf gara barnoota har'aatti yoo deebine WhatsApp keenya siitingoota lama babbareedoo takka nuuf qabatee dhufee jira. Update gochuu qabdan garuu dursa jechuudha. Isa kana keessaa inni tokko yeroo garagaraatti yeroo nutis dalagaa irra jiru ta'ee namni miseeja garagaraa rikoordii garagaraa wanta garagaraa yoo nuuf erge jechuudha. Nuti sababa dalagaa saniif hojiirra jiru saniif nama saniif deebii yoo deebisuus dadhabne wanta inni nuuf erge san laalleeti nama san biratti garuu akka nu laalletti akka mul'atu gochuudha inni tokko. Kana gochuudhaaf jalqaba siitingii keessan keessa ni seentu WhatsApp keessan keessa. Erga seentan booda asirra dhuftanii iddoo sarara sadii tanarratti ni cuqaastu jechuudha. Erga cuqaastanii booda siitingii bakka jettu tanarratti cuqaastu ammas. Kana booda account iddoo jedhu kanarratti ni cuqaastu. Ammas isa jalqaba privacy jedhu kanarratti ni cuqaastu. Kana booda gara gadiitti bu'uudhaan ishee tanarratti jechuudha mallattoo raayitii tana asirraa barreessitu. Mallattoo raayitii tana hogguu isin barreessitan wanti hiriyaan keessan isiniif ergisan isin sababa garagaraatiifis ta'a sababa hojiitiifis ta'a hogguu sanitti deebii deebisuu waan hin dandeenyeef garuu isin wanta isiniif ergame san laaltanii hiriyaa keessan saniif ammoo akka isin hin laalletti mul'ata jechuudha. Kanaaf hiriyichi keessan sunillee isinitti aaruu hin danda'u jechuudha hogguu saniif isin garuu sababa garagaraatiif ta'uu danda'a. Kanaaf haala kanaa yoo raayitii tana asirraa barreessitan haala kanaan fayyadamuu dandeettu jechuudha. Isa lammataa immoo inni lammataa immoo faayidaan isaa bilbilli keenya yeroo garagaraatti nu jalaa guutee wantoota garagaraatiin jechuudha. Nu jalaa guutee pileestoorri keenya waan garagaraa nuuf buusuu dida. Isa kana keessattuu warroonni guruppii fayyadamu jechuudha. Guruppii garagaraa fayyadamtan wantoonni baay'ee waan isinirra dhufaniif mobaayila keessan diivaayiza stooreeja mobaayila keessanii jechuudha. Isin jalaa guutuudhaan mobaayila keessan isin harkaa rincicuu danda'a. Akkasuma pileestoorri keessan waan garagaraa isinii buusuu danda'a jechuudha. Isa kanaafuu haala kamiin ofirraa qulqulleessitanii itti fayyadamuu dandeettan kan jedhu isin garsiisa. Inni kunis asuma tuqaa sadiin tanarratti erga WhatsApp seentanii booda isiirratti cuqaastu. Sana booda siiting kan jedhu kanarratti cuqaastu. Ammas gara gadiitti bu'uudhaan kunoo daataa usage iddoo jedhu kanarratti cuqaastu. Kuni dura hin jiru aga dhiyoo update ta'ee WhatsApp fidee jechuudha. Isa kanarratti ni cuqaastu. Isarratti hogguu cuqaastan storage usage kan jedhu kun asirratti ni argama jechuudha. Erga isarratti cuqaastu ammas erga isarratti cuqaastanii booda namoonni isin waliif barreessitaniin guruppii garagaraa garee garagaraas ta'uu danda'a namoota dhuunfaas ta'uu danda'a. Wanti isin nama san wajjii barreessitan guutuun asirratti meeggabaayitii hangam akka isin jalaa fixe asirra isinii fida jechuudha. Mi'aan kun nama jalqaba irratti argamu kana wajjin meeggabaayitii 64.9 meeggabaayitii narra itti fayyadamnee jira jechuudha. Kana jechuun aappii hedduu bakka ani silaa buufachuu danda'u inni kun na jalaa qabatee jira jechuudha. Isa kana yoo balleessee na miidhuu danda'a na miidhuu hin danda'u san isintu murteessa. Waan isin fayyadu hambifattanii waan isin fayyan haquu dandeessu jechuudha. Sana booda isa barbaadan kanarratti ni cuqaastu. Yogguu isin cuqaastan mee teekist meseejii 53 imeejii 3 kiiloobaaytii 135 fudhatee jira jechuudha. Akkasuma gadi yoo dhuftan haaluma kanaan viidiyooleen hin jiru ka isin ergitan hanga isin jalaa qabate hunda asirratti aadiyoon hanga maka isin jalaa akka qabate isin agarsiisa jechuudha. Dookimentiin lama kun asirratti meeggabaayitii 63.7 asirra na jalaa fudhate jechuudha. Isa kana hoo akkam gochuu qabdan? Isa kana balleessuudhaaf gara gadiitti buutanii kun manage messages kan jedhu kanarratti al tokko cuqaastu. Erga haala kanaan cuqaastanii booda asirratti raayitii isinii godhaa jechuudha. Wanta isin fayyadamtan san
Kanaaf imeejii balleessuu yoo hin barbaanne ta'e fakkeenyaaf imeejiin kiyya hagana qabatee jira hin balleessu yoo jedhe mallattuma raayitii tana asirraa balleessaa jechuudha. Ammas nuun as ni dhuftu teekistii miseejii yoo balleessuu barbaaddanii yoo ni barbaaddu ta'e raayitii maratti dhuftu yoo hin barbaanne ta'e immoo raayitii irraa balleessitu jechuudha. Haaluma saniin viidiyoos, aadiyoos, dookimentii jechuudha. Kanaaf erga haala kanaan kan hin barbaanne raayitii irraa balleessitan booda kan hunda yoo barreessuu barbaadan raayitii itti gootanii irratti dhiistu jechuudha. Sana booda balleessuudhaaf gadi dhuftanii gara gadiitti clear messages kan jedhu kanarratti al tokko cuqabtan. Kunoo meegaabaayitii 64.8 kana jechuudha. Asirraa diileet gochuu yoo barbaade al tokko bichaa gadi cuqaasaa jechuudha. Sana booda bilbilli kiyya kan dura Play Store garaagaraa irraa waan buusuu dideena rakkisu haala salphaadhaan naaf furaa jechuudha. Kanaaf warra keessatti warroonni garee garaagaraa fayyadamtan haala kanaan ofirraa haqaa bilbilli keessan akka isin jalaa hin rajjinjee akka waa isinii buusuu hin dandeenye haala kanaan qulqulleessaa itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf haala kanaan akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa. Hiriyoota keessaniif sheer gochuun ammoo dirqama Oromummaa akka baatan kabajaan isin gaafadha. Ani kan isin wajji ture Kamaal Ibraahim Peejintoo Kamaal Appiidhaa hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagahaan naaf tura.